ofiin jedhu ajaja humna waliigalaa yookaan waraana biyya tokkoo ta'uu hin danda'u. Eenyumaayyuu hin jiru kun tasa taarika keessattis hin jiru addunyaa kanarratti hin jiru. Kuni maal agarsiisa? Biyyi suni diigamuu isii agarsiisa. Nam tokko akka barbaadetti biyya san garabatee garagalchuu agarsiisa jechuudha. Kana jechuun jecha Jawaar Mohaammed dubbate sun tokko kana jechuudha. Itoophiyaan Abiyyiin Ahmad kophaan hin kufuun sun kana. Yeroo Abiyyiin Ahmad muummicha ministeera irraa bu'ee ani ajaja humna waraana raayyaa ittisa biyyaa waliigalaa ta'a jedheetiin gara waraanaa deemu lakki ta'uu hin dandeessu dhaabbadhu ati muummicha ministeera Itoophiyaati. Waraana lolchiisuun taatu kunisiifis hin ta'u biyyaafis hin ta'u dhaabbadhu namni isaan jee hin jiru. Hin jiru ka. Maaliif biyyi seeraan qabduu naamusni hin jiru waan ta'eef manni maree bakka bu'ootaa hin jiru paarlaamaan biyyattii hin jiru nama tokkotu waan barbaade gaggalabbata waan ta'eef lakki aboo ati muummicha ministeeraati wanni raayyaa ittisa biyyaa bakka buutee ajaja humna waraanaa taatuuf hin jiru jee namni dura dhaabate hin jiru jechuu kiyya. Kuni maal agarsiisa? Itoophiyaan diigamuudha. Nam tokkochi qofa biyya san keessatti aangoo qabaachuu agarsiisa kun. Diktaatarummaa bira kutee ana jedhame agarsiisa kun likkitara macarrashaa irraa boodaa jechuudha. Sinii galaami fakkeenya nam tokko nuti mootummaa muummicha ministeera Abiy Ahmad mootummaa ummataati dimokiraasii filannee ka jedhee dubbatu jira. Tayyib mootummaa dimokiraasii eega ta'ee ani carraa biyya san keessatti hiriira ba'uu argachuu danda'a. Gaafii dhiyeessuu danda'a. Paartiin morkattootaa hiriira waamuu danda'ani. Warra mana hidhaa jiru hiriira ba'uu hin danda'ama. Hidhamtoota siyaasaatii sagalee ta'uu hin danda'ama. Ummanni gadi bayee miidhamne rakkoon nurra ga'ee jedhee gaafii gaafachuu danda'a. Tayyib eessa mootummaa dimokiraasii ta'uu danda'a. Mootummaa biyya tokko keessa gadi baatee gaafii gaafachuu hin dandeenye. Hiriira tokko baatee mormii irra kaasuu hin dandeenye. Namannarraa hidhamee nama kana naa hiiki jettee hiriira ba'uu hin dandeenye. Namannarraa du'e awwaaladha jettee hiriira ba'uu hin dandeenye. Bishaan dhuguu dhabee midhaan nyaadhu dhabee midhaan kana naa fidi jettee hiriira ba'uu hin dandeenye. Kanaafuu mootummaan kun akkamiin mootummaa dimokiraasii jedhamee waamamuu danda'a. Ummanni Itoophiyaa isin sammuun keessan isa kana jechuu kiyya. Nama qawwee balbala si dhaabee poolisii balbala si dhaabee dirqamaan hiriira si waamee yoo nan deeggariin hin jiraattu siin jedhee yoo nan deeggariin si hidha siin jedhee yoo nan deeggariin si balleessa siin jedhe mootummaa dimokiraasii Itoophiyaa jettee jala bultaa jechuudha. Dhugaa dimokiraasii yoo jiraate Inspektar Tasfaayee Dheengadda gaazexeessaan hin hidhamu ture. Dhugaa dimokiraasiin osoo jiraate paartileen morkattoota hiriira waaman ture. Ummanni Itoophiyaa walumaa galatti rakkoo isarra ga'e kanaaf hiriira ba'ee lolli nurra haa dhaabbatu jedhee sagalee dhageessisuu qaba ture. Abbaan kiyya waraana deeme, haati kiyya waraana deemte, obboleessi kiyya waraana deeme, kana caalaa maaltu nu hafe jedhee ummanni biyya sanii sagalee dhageessifachuu qaba ture. Amma waan ajaa'ibaa isinitti himuu deema. Warra gara YouTube'itiin nu hordofneef jechuudha. Ani garuu laayivii ka dhufe ergaa nasraa isiniin ga'uudhaaf malee ana isinitti haasa'uuf miti. Isinillee barsiisuuf miti. Kaleessa isinitti himaa turre hin fudhannee har'a ammoo wanni baay'ee dhukkubsannee onneedhaan isinii haasofnuuf hin jiru jechuudha. Aga danda'e abbaan fudhate ijoollee qabsoo Oromoo dhageessu namni waan nu dubbannu jaalatu hundi dhufee bakka nu barbaannetti nu daawwata jechuudha. Isin warri koomantii arrabaatii fi nu diqqeessuu arrabaan muchulgan nu gootan hafuura isinirraa baafannee jechuudha akka Facebook alash goone. Kunummaan waan tokko jijjiirama kunu addatti. Kunummaan adda jijjiirama bar. Asiin dhufee namni 5,000 laaluurra kara YouTube'itiin dhufee ijoolleen qabsoo Oromoo qofa geggeessanii fi waa'ee Oromoo dhaga'uu barbaadan dhufanii yoo dhageeffatan santu naa caala jechuu kiyya. Maaliif washakaree Facebookaa kana dadhabnee jirra waan bu'aa hin qabne koomantii gannu garagalchuu agrii nu darbuu nu arrabsuu nu diqqeessuu mataa nu garagalchitanii waan jirtaniif karoorri keenya amma booda baay'ee gara Facebookaatiin nu arguuf hin teessanii jechuudha. Amma isinitti himaan isa dhumaa Jawaar Mohaammed Abiyyiin kophaan kufu maaliif jedhe sababiin isaa maali? Abiyyiin kophaan kufuun sun hiikamaa jira hojiitti. Guyyaa har'aa biyyarraa informeeshina garagaraattu naa dhufe bakka hedduu dawwalee hubadhee maaltu jira biyya keessa jedhee dawwalee hubadhee yaa Ahmad keenna qaalii kabajamaa jaalatama baay'ee si jaalanna baay'ee si hordofna naannoo keenna kanatti ijaan bulchiinsi gandaa gareef gooxii irraa kaasee naannoo jirru hundatti sabsabaa jechuudhaan balbalarra deemanii karra nutti ankaakka'anii manaa gadi nu yaasanii guyyaa 10f
aduu barachuu qabdan leenjii waraanaatiif aduu barachuu qabdanii nuun jedhanii aduu keessatti nu qaqaa oolanii jedhe. Aduu keessatti akka duraanii nama 8 barbaanna nama 200 barbaanna nama 300 barbaannaa miti jedhe. Ilmoon namaa takka walgayii hafuun qabdan jedhanii jedhe. Istaadiyoomii kanarra kan nu yaasanii jedhe akka taphattoota kubbaa miilaatitti aduu gubbaa nutti gadi baatu kana keessan oolchan jedhe. Aduu barachuu qabdan nuun jedhan jedhe. Maaliif jennaan waraana deemtuu jedhan jedhe. Aduu leenjii fudhachuu qabdu ushaappii nu dalasiisaa oolan ani amma gara kiyyaa jaarsaa bututee jira. Rabbiin nu kadhaanaan jedhan. Maali kaleessa isinitti himaa turre Jawaar Mohammad yeroo hidhame isiniif hidhame sagalee taaf isiniin jennee diddanii yoo Jawaarii sagalee taaneen hidhamna jettanii diddanii yoo Jawaarii sagalee taaneen duuna jettanii diddanii har'a akkam jetture warra guyyaa guutuu aduu keessa isin oolsan jennaan dirqama maal goona reejaan wallaahi kijibaa miti waqasaman billaahi takkatti itti dabalaa hin jirudha saga kottee qeessaa kana. Akka qaldiisitti hin fakkaatiin wayitan siimaa jiru kana dawwali yoo maatii qabaatte birrii natu sii guuta yoo birrii hin qabaatin yaa ilma abbaa faadha quban qabne yaa ilma abbaa faadhaan dawwalle yaa ilma abbaa faadha isaa obboleeyyan isaa ollaa isaa waan keessa jiru quban qabne dawwali birrii guuttadhu yoo birrii rakkina qabaattan isinitti itti isinii guunna dawwala maatii keessa nu badha waan ummanni keessa jiru yookaan dhuftanii kijibdan jeena obboleesso yoo birrii ittiin dawwaltuun qabaanne natti hirki saantibii sii guuta wallaahi laziim. Akka ati abbaa kee haloo jettee jecha yeroo takkallee taatu salaama gaafattu si godhaan. Abbaan kee waraana deemuudhaaf guyyaa guutuu aduu keessa taa'aa jira. Obboleessi kee waraana deemuudhaaf guyyaa guutuu aduu keessa taa'aa jira. Akkoon tee waraana deemuudhaaf guyyaa guutuu aduu keessa taa'aa jirti. Abbeeraan kee waraana deemuudhaaf guyyaa guutuu aduu keessa taa'aa jira. Yoo birrii hin qabaanne anatu sii guuta. Ilma Oromoo taatee kana dhageeffataa jirtu. Bilxiginnaa deeggarii, Kafaa'oo deeggarii, Abaa'oo deeggarii, Shanee deeggarii, Juntaa deeggarii, Abbaa feete deeggarii. I don't care. Garuu dawwalii maatii kee waan keessa jiru badhu. Abbaa kee dhaqqabadhu osoo inni waraana deemeen booji'amin. Maal goota beektaa lola hambisuu hin dandeessu. Salaama itti dhaamadhu. Sini galee mahazuuza yoo taateen jiraatta baabaa jeeyin dhumate bakka. Si galee obboleessu amma nu tanat deebine isin biyya bulchuuf deemtanii nuti abbaan carraa argate haa jiraatu jechaa jirra. Amma akkasuma jeena warra guyyaa natti himate yoo riskiin teessan jiraatte jiraadhaa jeenii dhiise. Wanni kun hin jiru ka wanni biraa wanni jedhamu hin jiru ka kaleessa itti himne falmadhaa hindi tan. Ufirraa falmadhaa hindi tan ashayyo dhaqaatii madfii wayita tokko achi dhaqan nu kaleessa haga onneen kenna nu fanadda'u dirasii iyyinee isinii sagalee ta'a turre Oromoo yoo yaadattan waggaa 3 waggaa 4 naga jammare iyyuu kana gadi dhaabee jechuudha. Namni bakka nuu kenna hin jiru. Har'a wayita akaakayyuun kee zarii zartaan kee hundi aduu keessa qaqqabu. Namni gariin barnaa ajaa'ibdanii sun ijoolleen gariin ajala deemtanii barreessitan. Abiyyi deeggaraa gafetan amma abbaan keessa lola deemaan jiru ijoolleen abiyyi deeggartan. Numa warra isan deeggarree maatima kenna lola oofaa jira abiyyi nahmat no keessanillee oofaatuma jira warra abiyyi deeggarullee jiroonni akkasii hundi keessan deemaa jirtan bilsigillaa deeggartee dhiifte waraanni sirraa afaan jiru mee dawwalii abbaa kee gaafadhu warrummaan abiyyi jaalattu akka carraa ta'ee mumkin abbaan kee yoo mahazuuzii arabni jettu san ta'e jechuun nama riskiin isaa jirtu iddilanyaa yoo ta'e carraa kana jalaa bahuu danda'a wallaahi yoo san hin ta'in nam tokko afaan jiru nam tokko obboleessoo guyyaa 10 jedhan laalu guyyaa 10 kutaa feetan dawwalaa gaafadha aanaa feetanii dawwalaa ganda feetan hubadha naannoo nagarraatitti wannan jedhe kun hin jirre isin maasha Allah dha Awurooppaa jirtan jechuu dandeessan yaa warri waan ammaan jedhe kana naannoo keessan hin jirre isin dhugumatti akka waan biyya faranjii jirtaniitti ulaala wallaahi dhugaa isinitti maan keessattuu walloon wallaggi karrayyuun boorana salaale shawaa giddu galeessaa kajara kanaa gaafiin barbaachisu. Nama ajjeesanii janaazan kaasinaa jaaniini bira ta'an jara kanniin jechuudha. Nin beeynaa minu bakka mara. Kutaa wallagga afran booranaaf guji salaaleen shawaa giddu galeessaa walloo janaaza nama ajjeesanii reeffan kaafattuu jaaniini bira ta'an. Reeffa namaa irra qaraxa nyaata abiyyiin ahmad. Reeffa namaa irratti qaraxa mallaqa gaafata. Nama akkanaa kana kutaa kanniin keessa wanni jiru kana. Kutaalee biraa Arsii akkasi komandoo Baaleef Arsii Arargee Jimmaan naannoon biraa naannoon kunniin warra aduu keessa oolaa jiru jarrem isinitti himna nuti waa maraan beeyna ka baram waliin soo seenaaf haasaa jirra warri aduu keessa taa'aa jiru ummata sikkoomandoo walumatti Harargee ummata keenya ka Jimmaati kutaan kun sadii warra aduudhaan amma leenjii fudhataa jirudha leenjiiftoota aduun leenjii fudhataa warra jiranidha kutaaleen kuuwwan ammoo qabsaa'aadha jarri sun abiyyi kuffisaa kufaatuma
kakufe ammoo maatiin isaa dhufee janaaza fuudhee awwaaladha wayita jedhu abiyyiin hin kaastu jedhan. Hin kaastu jeeni achitti bira ta'a kutaa akka Wallagga Afran Gujii Boorana sawaa giddu galeessa Salaale kana Walloo jechuudha. Jara kana warra nama ajjeesanii reeffi lafaa ka'uun qabu jedhanii irratti rasaasaan poolisiin bira dhaabattee eeyduudha jechuudha. Kanaanuu mootummaa dimokiraasawaa Riippaabilikii Abiyyi Ahmad jedhaniitiin isaaf jecha bakka dachiin sochooti. Warra galgalaa ganama Abiyyi faarsu abbaan isaa aduu keessa oola guyyaa. Mee ijoollee nama Abiyyi jaalatan bilbilii maatii kee gaafadhu. Abbaan kee har'a aduu keessa oolle. Abbaan kee ushaappii meeqa bu'ee gale gaafadhutti dawwali. Mee baabaa isin Abiyyi deeggartanii ushaappii meeqa buutan je'iin. Amma bara waan ajaa'iba ammane walii gadduun hin jiru. Amma maaliif waliin gaddine beeytanii? Jiraachuudhaaf isin Jawaarii sagalee ta'uu diddanii. Jiraachuudhaaf jechuudha. Jiraachuudhaaf Jawaarii sagalee ta'uu diddan. Maal jechuudha? Gaafa Jawaar Oromoo hin kolfina waan cima ta'us deemaa jira. Lakka jedhee didu hin dhageenye. Gaafa inni hidhame sheeka sagalee ta'e, qeesii sagalee ta'e, qotee bulaa sagalee ta'e, dargaggeessa nama kanaa sagalee ta'e, dargaggeettii nama kanaa sagalee ta'e, namni bakka nuu kennan jiru. Baay'ee barra Jawaartu waraana isin oofaa jiraare. Jawaartu biyya diigaa jira hidhamuu qabeettan hiitan baay'ee baga hiitan assayyoo amma lola kan isin oofaa jiru eenyuun? Jawaar Muhammaddu lola isin oofaa jira. Jawaar Muhammaddu shaappii si buusisiisaa jira. Jawaar Muhammaddu aduu keessa si oolchaa jira. Leenjii fudhattaa jirta. Leenjii fudhadhu. Agartee dhugaan nama akkana nama nyaatisa dhuma irratti takkattiin keessan hafuudhaaf hin teettan tokko ilmoon takka biyya sanitti haga gadi baatanii uf beeytanii nama kana balaaleffattanitti hundi isaa taraa eeggataa jirra jaallila. Quba qabaadha biyya dawwala. Maali jirtarree amma jee gaafadha. Maaliree yaadni keessan jennaan maal jedheen beeytanii kararraa maa jalaan miliineree. Ta'i beeka mootummaan kun kana muluu ummata jumlaadhaan ka oofaa jiru atu ta'e maaliif karaa jalaan gorreree malli hin jiru. Tooftaa wayiitu hin jiru akkamiree kararraa jalaan gortanii jennaan hin jiru jedhan karaa goru. Sababiin isaa nuti wartu maatii qabna. Nuti maatii qabna ijoollee qabna. Yoo nuti kararraa gorre dubartoota teenna qabanii. Kanaafu yoo carraan nu godhe jiraachuu yookaan deemnee du'uudhaa jedhan. Assayyoo chaawu jedheen bakka nagaatti jabaadha. Yoo jiraattan wal agarraa yoo duutan haftaniyyuu yoo ammoo TV Tigraay irratti carraa booji'amuu agartan. Galatooma jechuun bichaadha warra Tigraay galateeffattanii jiraachuudhaa jeeniituma dhiisan. Kana amma wanni sadarkaa kana gaddeebinee jechuudha. Maaliifi waan biraa waan jennu qabnu isaantu jaalatee muummichi ministeeraa duula deemee ol deebi'ee gabbayee ol seene taa'ee ka'ee achiin deemee gallaga bu'ee ta'ee muummichi ministeeraa duula deemee ati teetteetuma qixxaa kee murtaa mire hat hin jiru wanni akkasii. Inni ka gadi bayee jedheef sababiin isaa maali? Akka qotee bulaa waraana deemtaniifi. Akka sheeyni mataan isaa sheekoleen har'a callistee deettu isa dhuma irratti jarri illee waraana deemuuf deemti. Isinitti hima. Haga ammaatitti amma sheekolee ani hin dhageenye parsantii guddaa namni miidhamaa jiru qotee bulaaf dargaggeessa. Wallaahi dheessuu illee hin dandeenyu jedhanii kararraa illee jalaa miliquu hin dandeenyu jedhanii sababiin isaa nuti marti dubartii qabnaa ijoollee qabnaa ani ilma kiyya dhiisee gara dhaquun qabu. Dirqama deemee du'ee haa du'u jedhe ummanni wallaahi ummanni martuu taasifaa guree jira ummanni yaa subhaanallah rabbii duukadhaa jedhan rabbii kadhaa fi sheekoleen salaata ani gara kiyya gara yuutuubiitiin irra du'aa godhaa oole guyyaa guutuu yoo agartan akkuma inumaayyuu sheekuma hin aseetaniyyuu har'a akka nama sheekaa kana ta'eetuma du'aa godhaa oole sababiin isaa waan har'a dhaga'e san dhaga'ee marifadhe bakka wanni kaafaa'oo abaa'oo bira kuttee amma dubbiin bira kutte wallaahi billaahi obboleessa kiyya warra abiyyiif jecha arrabsitu abbaa kee televiziyoona Tigraay irra arguudhaaf teessa obboleessa wallaahi warra abiyyiidhaaf na argitu obboleessa kee TV Tigraay irratti arguudhaaf teessa yoo lubbuun jiraate yoo mahzuuzii ta'e yoo obboleessa iddilanyaa taate TV Tigraay irratti argita abadan deeggartee dhiiftee nama takka kaa'uuf hin taa'u abiyyi nama takka bakka kana jechuun Itoophiyaan Abiyyiin Ahmad kophaan kufuun suni ifaan ifatti Jawaar Muhammad jaalattanis jibbitanis isinitti himee ture. Abiyyiin kophaan kophaa kufaan jiru Abiyyiin tokko Itoophiyaa kuffise amma ummata kuffisaa jira. Jenii galaamire Itoophiyaa kuffisee lafaan ga'e ummata kuffisaa jira. Ummata kuffisuun maa inni manaan gadi yaasee aduu keessa oolchee borumtumaa maqaazii nama kiinatti fe'ee qamadiin baranan baddee beeka. Qamadiin hin baddee midhaan barana biyya keessaa hin badee ummatatu makiinaa guutee eessa deeman kun asiin gara Millee gara naannoo Affaariin kun asiin gara naannoo giddu galeessaa Walloo
kun asiin gara Wallagga afranii, kun asiin gara zoonii kibbaa Boorana keessa jechuudha. Kun asiin gara Shawaa giddu galeessaa. Kuni marti garagara na facaatanii mire gaafa kaanii eessarraa dhufte achii dhufe akkamitti dhufte dirqamaan na fidanii. Taa'ee bareeda taa'ee kottu. Waraanni adda bilisummaa Oromoolee akkasumas isiniin jaamalee homaa isiniin godhu. Garuu wallaahi isintu jaalate jechuu kiyyala. Isintu jaalate. Erga tokkottiin teessan hafuudhaaf hin teessan. Sheekoleellee nafuuf hin teessan isinitti himaan jala sararee. Hundi keessan deemtanii loltan quba qabaadha. Anarra hunda keessan jala sararee kana sitti mala. Wallaahi billaahi. Yoo isinarra namni amma waan anaasa'u kana dhagaye namni biyya bilbile quba qaba jedhee yaade. Sana bijattee akkas jettee mirga keetti waan feete jettee arrabsuu mirga qabda. Garuu faazarii kee obboleettii ta'e abbaa kee abiyyiin gogaa dhaabee godhaa jira gogaa darak isa jedhan san siigalee taayyeen fa gogaa itti taphachaa jirti maatii keessan gogaa. Ani wallaahi laziim nama takka arrifadhu nama takka Itoophiyaa san keessatti isin warra Jawaar Muhammadiin faallaa deebi'u takkattiin teessa yoo hafuu baattan dantaa kiyyaa miti. Maaliif eenyutu du'ee eenyu jiraata tayyib akkami yaaddaniiti eenyutu du'ee eenyu jiraata caalu ajjeeftanii ofii jiraachuu Jawaar hiitanii Baqqalaa hiitanii ofii jiraachuu suni numaayyuu yaadamu takkattiin teessanii naftan akkanuma tartiibaan deemtanii waraana kana keessatti biyyi sunillee uummanni illee saafattan malee hin jiru wanni akkasii. Waraanni kaabaallee ka isin jalaa galuuf taa'u miti. Waraanni adda bilisummaallee Oromollee ka isin jalaa galuuf taa'u miti. Eenyumaayyuu wanna takka injifannoos fiduu hin dandeessan du'allee hambisuu hin dandeessan. Ufiillee jiraachuu hin dandeessan. Abbaa feetan deeggaruu mirga keessanii. Lola deemuu mirga keessanii. Sangaa kennuu mirga keessanii. Hoolaa kennuu mirga keessanii. Birrii kennuu mirga keessanii. Garuu lolli sirraa nafu. Sangaa feete nyaadhu koottu. Sangaa feete nyaadhu koottu. Waan feete godhii koottu. Injifannoo yalla. Injiru injifannoo. Abadan. Makiinaa feete guutii fidi. Bakka feete irraa fidi. Injiru injifannoon. Guyyaa takka lolee lama lolee fiigee maasara deebi'ee mi'a biyyi hin dheesse bar. Mee waraana jalqabe galmaan gahee kaleessuma muummicha ministeeraati ufiin jedha har'uma gadi bahee raayyaa ittisa biyyaa ta'e guyyaa lama lolee sadafarra dheessee maasara deebi'e. Maal jechuu kun? Kana jechuudha muummichi ministeeraa keessa. Maaliif eega jabaa namaa ta'ee nama cimaa taate maaltu fiigee maasara deebi'uu isa ga'eere? Tayyib maa waraanan xumurirre maa maqaleen deemirre maa Tigraayin hunda qabee seeratti hin dhiyeessirre maa Geetaachoo Raddaa seeratti hin dhiyeessirre maa Dabraxiyoon seeratti hin dhiyeessirre gaafa waraanni Tigraay asiin lola haarawa itti banee millee keessaa waraana Shaabiyaatii fi waraana isaa machal godhuu jammaru qeerroo wallootiif waraanni adda bilisummaa Oromootiif waraanni Tigraay Abiyyiin Ahmad al godhe gulufee maasaraa mootummaatiif deebi'ee dheesse. Kana maalumaaf gadi bahee qara dheessuudhaaf gabbaye maqaa nu balleesse nda'u maqaa nu xureesse osoo akka gadi bahee saniin cal'isee taa'ee bareedaadha bar cal'isee osoo taa'ee bareeda bar gadi bahee fiigee dheessee manatti gala maaf dheessita waraana jalqabdee bakka maaf hin deemne akka isa dhumaa haka isa dhumaa maaliif hin deemne ummata kakaasee ta'uu fi dheessee ol deebi'a eessa jiru wanni akkasii akka inni itti ummata taphataa jiru. Gara muummicha ministeeraa keessa guyyaa takka lolee sadafarra dheessa maal inni qaraayyuu waa ofii loluu fi qotee bulaa lafarraa fixuu ummata miskiina wararraatti uumee rakkoo irraa ga'uudhaaf waraana deemaa jira. Kunoo guyyaa takkatti lolee lama lolee sadafarratti. Eessa jirta muummicha ministeeraa ani gara biiroo kiyyaatti deebi'ee jira. Maal ammoo akka lola xumurree jirra. Jifannoo goolamnee tasee qabanne kombolcha qabanne kamisee qabannee jirra. Kahafe suutatti deemna jee akkasii suutatti deemta tayyib finfinnee maa deebitere maa bakkuma jirtuun taa'in kombolchuma keessa maan turin jiroon akkanaa biyya amma qalbii akkanaa dhiisi uummanni illee dhugama akkumatti qalladee qalladaa jira garuu bareeda jirtan jabaadha dhukkee walirraa kaasa maaliif isin warra Jawaar Muhammad hidheef warra Jawaar Muhammad biyya diiga jira jedheef haizo hundi keessa warri aduu keessa isin oolchaa jiranillee wallaahi rabbiin rahmata isinii haa godhu isin immoo garaana nyaattanii beeka. Amma waan takka wanni na mul'ate maali? Abiyyi deeggartanii osoo hin taane dirqamatuuyyuu kana isin godhaa jira jechuudha. Dirqama jechuun waan bada. Eega mootummaan kun jala sararee yoo ati nan deeggariin si ajjeesa yookaan si hidha jedhe akka dirqama ka maal godhan. Kana wanni amma isin rakkise amma kana mul'atetti kana nama takka lamaa miti barjarana nama takka lamaa miti dubartiilleen keessaa naftu jedhan kanarraan ispoortiin ushaappiin
kama kanaan dura santu deebi'ee ka jidduu takka akkasii footoo Facebook kanarra oofaa turan san hin beeytanii mika kanaan dura kana amma Abiyyi Ahmad jechuun Tigraay waraana jalqabdee agarraan dheesse maasarat deebi'ee way Abiyyi tonkolanya achi ol deebi'ee maal barreessa beeytanii biyyoota Afrikaa wajjin diinagdee kana dippiloomaasii jabeessuudhaaf qabsotti jira jedhe eenyufaa waliin beeytanii Eertiraa faa waliin Suudaanii kibbaa faa waliin Keeniyaa faa waliin dippiloomaasii cimsinee itti fufuudhaaf fiigee maasarat deebi'ee jedha. Kaleessa ani lolu malee nan dadhabanii anatu jeneraala ta'a Biraanuu Juulaatiin ati bu'aa takkallee hin qabdu dandeettii hin qabdu homaa lolchiisuu hin dandeessu Baacaa Dabalee atis lolchiisuu hin dandeessu jeneraal Muhammad atis bu'aa takka hin qabdu anatu sin hundaa caalaa na jalaa goraa jettee guluftee gadi hin baane guyyaa mala maasarii keessa fiidee maasarat deebita waraanni yoom jalqabe lolli yoom jalqabe Abiyyi Ahmad yoom jalqabe lolli osoo ummanni siin loliin kophaa kee magaalaa qullaa qabadde jettee wayita waraanni jammaru ammoo maaliif maasarat deebite gadi ba'i hin jiru wanni akkasii koottu akkuma kaleessa gabbaateen xumura itti godhi yookaan ofii keetii waraana kana keessatti nurraa booji'amtee ummanni biyya sanii nagaa deebi'u yookaan aangoo san gadhiiste biyyi sun nagaa ta'udha yookaan guyyaa takka gadi bayaa guyyaa kaan waraana deema jedha guyyaa kaan ol fiidee teessoo keetirra teettee ibsa kenna eessa jira wanni akkana jeneraalota kana muluu waggaa kana muluu maaliif leenjii fudhatan gaafa ati asii lolchiisaa ta'ee asiin garana fiidee yookaan arraayyaa ittisa biyyaa jeneraala waliigalaati gaafa barbaaddu fiidee maasaraa mootummaa dhayitee ani muummicha ministeeraati yaa kii nutti hin qalladin ati akkanatti yooma ummanni biyya sanii illee si sodaateetumaan akkana qallade jeneraalonni illee hattan si sodaatanii jeneraalonni ammoo waan si sodaataniif beeyta ummata Amaaraatiif Oromoo kana qabatte jedhi jeneraalota Oromoo fi Amaaraa kana wal keessa naqeet shakkii jara lamaan jidduutti uume jidduu kanatti ofii isaatii jiraachuu barbaada namicha ajaa'ibaati bar amma mee bakkeenyaaf yeroo Abiyyi Ahmad ani jeneraala waliigala raayyaa ittisa biyyaati jedhu kana akkamitti ilaala ummanni Itoophiyaa sirrii jettanii fudhattaniisi sirrii miti bar dogoggora guddaadha bar abadan muummichi ministeera jeneraala waraanaa ta'uu hin danda'u maaliifi jeneraala jechuun loltuudha Abiyyi loltuu osoo hin taane xaqlaay ministeerii biyyaati nama furmaata biyyaa barbaadu achi taa'ee falli biyya kanaa maali biyya tana yoo akkam godhe ceesisa jedhee nama yaaduu qabuudha malee nama inumaayyuu ana caalaa namni lolchiisaanuu hin jiru ana caalaa jeneraaluyyuu hin jiru xaqlaay ministeerummaanuu naan hin malu jedhee kaleessa maasaraadhaa bahee guyyaa takkaaf lama lolee sadaffaa irratti maasaratti deebi'ee ani muummicha ministeeraatti deebi'ee amma xaqlaa jeneraala waraanaa irraa gara muummicha ministeeraatti deebi'ee biiroo jira ammallee guyyaa lama sadi booda jeneraala waraanaa ta'a maali kun qaldiin akkana ummanni biyya sanii isin ummata akkanaattuu biyya bulchaa jira warri har'aa biyyi waliin jirtan manni maree bakka bu'ootaa ta'ee paarlaamaa biyyaa ta'ee dhugaa rabbi Itoophiyaa keessa seerriin jira jettanii fudhachuun isinirra hin jiru kuni salphina guddaadha seenaa biyya sanii keessattis Abiyyiin akkuma fedhellee osoo ture inuma deema garuu wanni amma dalagamaa jiru waan seenaa taariika addunyaa kanarratti dhageenyee hin beeknedha Abiyyi muummee ministeeraati bakka dhumate jeneraala ta'uu hin danda'u lolchiisaa waraanaa ta'uu hin danda'u guyyaa barbaade gadi bahee ibsa ana malee namni kennuu hin qabu isin jeneraalonni hundi keessanuu usseedhaa dabadhaa ta'a ana malee namni beeku hin jiru jedhan gaafa kaanii hoo hop jedhe xumure sanillee fiigee sadaq maasarat deebi'e asii ammallee dhufe ani muummicha ministeeraatii taa'ee ibsa kenna ammas Itoophiyaan ለዘላለም ትኖራለች የልጆችና የአባቶች ደም እንቀጥላለን ጀር ዲጋ ለማን ኢሲቲን ጅራቲ ዲጋ ጆሌ ኢሲቲን ጅራቲ ኢትዮጵያን ኩባያ ቀበቴ ኩባያቲ ዲጋ ነማ ኡነቴ ጅራቲ ጃ ማን ጀቹ ኩን ቀልዲ አከናቲ ማ ኢትዮጵያን አከሚ ዲጋ ነማቲን ጅራቺፍተኒሲን ኢትዮጵያን ለፋ ማሊፍ ጊዜ መረ ዲጋ ነማቲን ጅራቺፍነ የተኒ ከኑማ waraanuma labsitan bakka maa yoo tasgabbii uumta yoo maa yoo nagaa buustan qotee bulaa waraana ooftan kun garaa isin nyaatu garaa isin nyaatu mee garaa isin nyaatu jaarsoleen maa miskiin isin dirqamsiiftanii juntaa balleessina shanee balleessina ji'a gadi baay'attanii kun garaa isin nyaatanii garuu rabbiin isin dhabamsiisu ka'ee jira wallahi rakkoo guddaa jira biyya keessa rakkoo guddaa hammana hin jedhamne jira biyya keessa rakkoo hammana hin jedhamne jira ummanni biyya keessa rabbii isaa kadhachaa jira du'aayii godhaa jira rabbitti booyaa jira galgala ganama uu jedhanii rabbii isaanii kadhachaa jiru kuni takkatti lafan buutu du'aayin tun qeebalamaa jirti Abiyyiin Ahmad amma booda carraa baay'ee hin qabu inuma jiraachuu hin danda'u maaliifi wallaahi billaahi ummanni bitaa mirgaan rabbii isaa kadhachaa jira nam tokko tokko ani sammuun keessa namni na yaadu wallaahi lazim
yeroo ummata kana waraana deemu kana xuruu godhaa jira jettanii deeggartan ana nagaluu didee bar nagaluu didee sanuu yume waraana kana keessa maaltu argamaa jira mee bu'aa maaliitu argame mee amma ijoolleen bilchiginaa waa takka isin gaafadhaan yoo amma waraanni Tigraay dhufee kombolchaaf dasee qabate maal jettan tayyibeesh mee yaani keessa maal fakkaata asirratti mee asirratti maal yaaddan fakkeenya Abiyyiin amma kombolcha qabadde jedhe dasee qabadde jedhe kamisee qabadde jedhe yoo kamisee keessaa baasanoo amma kam gootan tayyib humna biraa fiddanii dhuftanii ammallee qotee bulaa gabaree biraa walitti qabdanii fiddu kun maa inni ree injifannoodha kun waraana jalqabe xumura ittiin goone inni ka'ee Finfinnee deebi'e waraanni Tigraay edan itti marsee waraana Abiyyi Ahmad ka kamisee jiru ka kombolcha jiru ka dasee jiru macaq achi dheessanii shawaroobita mallee gara duubaa sak taayib achirraa milishaa aduu keessa oolchanii guyyaa takkaaf lama qotee bulaa kenna gabaree kenna miskiina aduu keessa oolchanii aduu itti babbaasaniit maali jennaan leenjiidha jedhaniini amma bar leenjii akkasitti dhufe leenjii aduudhaan leenjisanii guyyaa 10 achi booda maal godhu waraana deema gaafa sanillee Abiyyiin gadi bahee inee kana gee jammiroo izamtaallo wadeet wada ጦር ኦሆ ጀግና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከነገ ጀምሮ ይዘምታሉ ይላል እኔም ይዘምታሉ እሱም ይዘምታሉ ለሀገሬ ይዘምታሉ يا ربي كيا وانا تبرنا بيساني دربته يا ربي كيا يا ربي أتي أمتك هنا يا ربي أمتك هنا يا ربي أمتك هنا أمني كنا سابته لفرة يا ربي نوتمس يا ربي كيا أتي يا ربي هذا يوم قتيبولا مسكين جبرين مسكين وجولين مسكين وأم بوان كم نرتلوتي يا أخي جرايز الدنيا تجارة أمني مسكين أقول ها maal tu sinit dhagama yoo edana waraanni Tigraay kombolcha dasee keessa waree waraana Abiyyi Ahmad ari'ee baase maal gootan waraanni jaanii lolle ofii isaaniitii magaalaa gadhiisanii bayan inni ammoo injifannoo goolabee jedhe ka'ee Finfinnee deebi'e kallattii hafteetti fufna jedhe kallattii inni qabadhe keessa yoo edana baasan maal fiddame wanni dhufu hin jiru maaltu dhufa malee aduu keessa si oolchanii guyyaa takka aduu si baasanii aduu kana si baasanii si isaniit bakka leenjii fudhattee jirta ushaappi iyyuu sin barbaachisu amma aduu qofa si baasuudha maaliif dheebuu danda'uu qabda si jaanii borumtuu maan deemta bakka abbichuu ilma gooteef Itoophiyaa dhukkeetti kaase warra Jawaar Mohammad ganemu abadan akkanatti wajji jiraachuun inumaayyuu hin barbaachisu dhugama walii hin naama yoo isin Jawaarii sagalee ta'uu diddan nutillee gizee dubbiin akkana jabaatu kana akka lukkuu sanitti kekkek jechuun alatti gaddi takkan jiru maa gaddi namaa isin warra kaleessa hayyoota Oromoo sagalee taaf jennee nu diddanii miti amma loltanii yoo isin dirree waraanaa zamtaallo jettan maan nu galche zammatu hiduu hullu wallaahi nu galchu dhugaa isinitti himan kekkek allaqe dantaa yalla hundi keessan nam tokko nafina deemaa marti keessan ummanni miiliyoonii 100 wayii dhaqaa lola hiduu zammatu in zammanna ittanii tokkollee nafina tokko akkama OBN irra yaatan saniin dhaqaa lola dhaqaa akkasumatti wayita kaleessa biyya san keessatti waan bu'aa qabutu kana namni kun lakki isin hin fayyadu isin miidha jennu lakki nu miidhu inni abbaa jaalalaati inni dhiiga keessaniin Itoophiyaa ijaaraa jira dhiiga keessanii aduu keessa isin qaqee dhiiga keessaniin Itoophiyaa ijaaraa jechuu jira nu ta'ee jira eega isin jettana namaan na dhibere haizoo wanni biraan jiru isin eega ta'e namaan na galche tayyib jaalattaniimi har'a muummicha ministeeraa bor ajajaa humna waraanaa har'a muummicha ministeeraa bor ajajaa humna waraanaa bor iftaan kantiibaa isin eega ta'e maaltu na galche jarana namaan na dhibe ana maaluma na dhibe isin ta'ee jira garuu nuti harka isinitti hin kennannu sinii kalaami hinjifannooleen kennuma sarumaa irratti bilaashuma hinxaarin bilaashuma hinjifannoo kennuma isa dhumaa irratti inuma isin hinjifanna wanni fidu takka illee hin jiru Abiyyi Ahmad
sangaa guuree hoolaa guuree re'ee guuree inuma hifata isa dhumaa irratti. Gaalallee yoo guurte sangaallee yoo guurte re'eerlee yoo guurte birriillee yoo guurte namallee yoo guurte hin ashannaftu abadan. Kana jala sararee sitti malaalabu. Kamisee qabachuu miti waaldaa qabachuu miti dhayxee aksuum qabachuu miti maqalee osoo qabattee injifachuu hin dandeessu. Eenoma hin jiru kun taasumallee yaadiin obboleessoo taasuma akkanumatti wal azzabaa wajji jiraanna malee hin jiru kun. Sinii galee kanaaf rakkoo guddaa jira biyya keessa. Rabbii warra biltsiginnaa deeggartan takka takkaan dirree waraanaa isinaa oofu. Allahumma amiin amiin Allahumma amiin amiin Allahumma amiin amiin. Warra ijoollee biltsiginnaa deeggartan abbaan keessan osoo nafin haati teessan osoo nafin akaakayyuun keessan osoo nafin inshaallah naannoo kaabaa yookaan waraana adda bilisummaa Oromoo irratti waraana irratti hirmaattanii keessan qofa Rabbi nu haa dhageessisu. Amiin amiin amiin. Takkatti jechuudha takkatti warra biltsiginnaa deeggartan jechuudha. Isintuu waraana jaalata waan taataniif tokkochi keessan obboleeyyan keessanis osoo nafin waraana irratti akka hirmaatu abdii qaba. Abdii guddaa qaba maaliif isin jalqaba yoo kararraa nu jala goortan malee furmaan hin jiru waan ta'eef akka jirtaniin jalqaba warri Abiyyi deeggartan waraana irratti hirmaadha. Jalqaba aduu keessa namni ooluu qabu isin deeggartoonni Abiyyi Ahmad adda durummaadhaan uf kenna akkuma Fayyisaa Leellisaa uf kenne akkuma Saaliyaan Saamiifaa uf kennan hundi keessan uf kennaatii deema. Haguma saniinuu bu'aan nu bu'a bar osoo keessaa qannaftanii osoo isin keessaa xiqqoo qannaftanii bu'a jira bar bu'atu jira bar. Dhayxanii si warra Abiyyi deeggaru kun dhayxanii yookaan injifannoo goolabdanii yookaan booji'amtanii bareedaa barsila bareedaa bar. Kanaafuu carraan jalqaba waraana irratti hirmaachuu qabu deeggartoota Abiyyi Ahmad ta'uu qaba. Sinii galaami nama Abiyyi jaalatu abbichuu koo abbaa malaa abbichuu koo abbaa jaalalaa warra jedhu akka Mustafaa Jaarraa kanneen jalqaba irratti sallabsiisuun dirqama jara akkanaa kana. Achi booda hoo dirqamaan uummata kaanis itti dabaluu dandeessan. Jalqaba adara akkas nu godhame Adaanech Abeebee mee waan kana bichaa hojirra naa oolchi. Mee nama isin deeggaru nu lolchiisa Rabbi jira. Awwaalame akkasuma nu godha. Gaafa sannullee dhukkubsannee xiiqiidhaan isiniin lollaa bar. Mee nama isin deeggaru bichaa nu lolchiisaatiin nama nagayaa uummata isin hin deeggarre keessaa hambisame. Mee tana nu hojjedha isin dhuguma biyya sanii yaaddanii dhuguma nagaa Itoophiyaa barbaaddanii mee deeggartoota Abiyyi qofa jalqaba waraana irra hirmaachisa. Booji'uun hin jiru sila takkattiisi. Himan booji'amu sanisu. Bakka silaa deemteef geessuun alatti booji'uu takkallee hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf osoo akka gootanii bareeda garuu yoo isin wal keessa maytanii uummata nagayaa as guurtan sirrii miti. Deeggartoota biltsiginnaa qofa adda durummaadhaan awwala irra sallafsiisa. Injifannoolee akkasii fiduu dandeessan. Yoo akkasiin godhin warri isin hin deeggarree fiddanii yoo keessa maytan harka kennachuu malee namni rasaasa tokkos hin jiru. Namni rasaasa takka dha'u hin jiru. Amma qotee bulaan isin aduu keessa gubaa jirtan kuni waan qawwee tokkosee isin injifannoo isin goolabu isin fakkaata abadan hin yaadamuyyuu malee eenyumaayyuu gabareen maal qonna isaatiin alatti maal beeka waa'ee lolaa keessa. Sanumaanuyyuu waraanni marsee harka kennadhaa jennaan harka kennachuu bicha. Kanaaf kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee dabalatee Shimallis Abdiisaa Abiyyi Ahmad agasiin bahuttu mee jalqaba carraa deeggartoota keessanii kenna. Deeggartoota keessa warra galgalaa ganama nu arrabsu warra galgalaa ganama yoo Abiyyiin hin jiraatin anis hin jiraadhu jedhu maaliif jara kanaa carraan kennine warra osoo ati jirtu si dura qabsaa'uu barbaadu jara kanaa carraa kenni ati cal jedhii maasaraa keessa taa'ee jiraadhu. Dhugaa siin jedha Abiyyi Ahmad maaltu si cinqesi maal gootaa dirree waraanaa deemta. Ijoolleen si jecha wareegamna jedhanii galgalaa ganama nu arrabsan baay'ee jira jara kanaa carraa kenni. Jarri kun dirree waraanaa deemanii qabsaa'anii. Dhugaa sitti maal maaliif furmaanni akkasii mi jedhan akkam jettanis wanni kun gaariidhaami. Akkastu bareeda jedha. Abiyyiin ofii isaati haga lolu nama amma jalaan arrabsu jira. Nama kanaa carraa kenniteefi namni kun dhaqee bakka bu'ee leenjii fudhatee guyyaa takka aduu keessa oolchitee guyyaa lammaffaa deem jettaani allaqee dhumate saniin gara kaanitti ati maaltu si oofi gara waraana. Ati muummicha ministeeraati adabadhuu taa'e. Ijoollee tanniini carraa kenni. Ijoollee galgala ganama arrabaan nu mataa nu garagalchitee agirii nutti kenniti ija nutti babaafti nu arrabsiti jara kanaa carraa kenni. Jarri kun dhaqaniitiniin juntaa booji'anii haa fidani. Jara kanatti kenni carraa. Maal gootaa deemtaati? Itti kenni ijoollee baay'ee si jala jiran argitu. Itti kenni achaa deemtu. Bakka deemaa jedhiin jiraan ati wannummaan gasi baasee maasaraa si baasee
achi deemtee ibsa kennitu si malee namni qabsaan hin jiru ana malee goonni hin jiru eessa yeroo akkasii yookaan Itoophiyaa jiraan jirtu. Ay. Wallahi numa salphanne baran. Ani biyyi sun Oromootu deebiti abar. Wallahi biyyi Oromoo baate bar. Dhugaa isinitti wallahi billahi biyyi Oromoo baate. Biyyi Oromoo deemuuf deemuun deemtu. Inuma biyyi sun baddeerti. Biyyi badde namni tokko namni waraana irraa hafaa jiru hin jiru. Barjara naadi har'a taasifaa muradhee jira bakka har'a bilbilee taasifaa muradhe taasifaa muradhe. Maaliif akka nam tokko hafaa hin jirre waan argeef amma falli jiru tokkochi deeggartoonni bilchiginnaa dura salla fuudha carraan jiru takkatti. Achi booda deeggartoota biraa dirqamaan itti aansuudha malee Abiyyi Ahmad amma fala san barbaadadhu malee wanni biraa takka hin jiru. Ani gara kiyya amma wallahi haala bakka hedduu naa dhufe informishinni lakkoofsa naa kennanii dawwalee bakka garagaraa waanuma wal fakkaata deemaa jira. Waanuma wal fakkaata kutaa sadi keessatti leenjii aduutu kennamaa jira. Arsii, Baale, Harargee, Jimma leenjii aduu fudhachaa jira waraana deemuudhaaf. Warri kunoo Wallagga afran Boorana Gujiin kun Salaaleen kun warra Abiyyi Ahmad dura dhaabatee ofirraa faccisaa ka du'e ammoo reefa isaanii irra taa'anii Abiyyiin Ahmad reefa akkan awwaalamne irra taa'uudha. Barasumatti Oromoo laalame Oromoo nama bakka lama jirti bara. Kutaan amma maqaa isinii dha'u Arsii, Baalee fi Harargeen Jimma warra Abiyyi Ahmad waraana deemuudhaaf aduu keessa walitti qabamanii ta'anidha. Aduu itti baasaa oolan leenjii kennaa fi oolan jechuudha. Kutaa afran kana. Kutaan afurii kuwwan hafe walloo dabalatee asiin Shawaa kanallee giddu galeessi kun Salaalee kana keessa maraamiti wal keessa kunis. Jarri kun ammoo lolaanii jiran Abiyyiidhaan. Booranaaf Wallagga akkuma jirutti lolaanii jira. Jarri kun hin lola waan takkan jedhan aduu ifatanii guyyaa takkaaf lama booda waraana deeman isaan. Waraana deemuwan. Kuni salphina guddaa daar. Wallaahi billahi salphina guddaa. Maal ta'a yoo akka Wallagga falmatuuf falmattanis. Osoo akka Wallagga falmatutti isin falmattanii Abiyyiin Ahmad irra silaa gana turuu danda'a. Hin danda'u warra. Osoo akka Walloon falmatutti isin falmattanii Abiyyiin irra turuu danda'a. Hin danda'u. Osoo akka Gujii Boorana qabsoo jirutti kutaan ammaan dhaye kun afran illee aduu keessa taa'uu dhiiftanii Abiyyii falmaa jiraattanii. Silaa kun martiin dhufa. Silaa wannummaan isin aduu ifattanii achi booda waraana deemtaniif hin jiru. Amma ammoo kaleessa isin kadhannee nu diddaa waan ta'eef amma ammoo karaan keessan duuda lukkuu isin haa ta'u isin hin jenna kaa wanni goonu hin jiru. Wallaahi carraan biraan jiru. Kaleessa isin kadhannee dadhabnee jirra. Amma ammoo Rabbiin guddaa rahmata isin haa godhu. Bakka isaan bira kuttetti ani gara kiyyaa kaleessa iyyaa ture akka ilma Oromoo tokkotti jarana lakkaa jarana Abiyyiin kun isiniin ta'uu homa takkallee isiniin godhuu deeggartanii dhiiftanii duuti isin irraa hafuudhaaf hin teessu deeggartanii dhiiftanii waraana deemuun keessan hin oolu deeggartanii dhiiftanii lola deemuun keessan hin oolu lakki akkas hin jeeni Abiyyii deeggarraa lola hin deemnu rakkoon nurra ga'u jiru jechaan turre Xayiba amma maaliif aduu ifattarree waraana deemuudhaaf waraana deemuudhaaf deeggartanii dhiiftanii maafi faayida wallahi faayidaan hin jiru warra isa kuffisee kufaa jiru santu caalaa jechuudha walloon haa diqqaattu haa guddattu korbeeyyii Abiyyi Ahmad keessaa takkatti gurra qabee yoo itti baay'atte akkasitti kuffisti malee jala ciiseetii miti. Sinigale dirqamaan oofaa jiran dirqamuma san jechaa jirra Wallagga dirqameeti ka du'aa jiru Walloon dirqameeti ka du'aa jiru Gujii Booranni dirqameeti ka du'aa jiru Karrayyuun dirqameeti ka du'aa jiru nuti kutaa biraallee bilaashatti maa duutanidha dirqama walumatti isin qabanii gad isin yaasanii aduu ifattanii guyyaa lama shaappii isin dalasiisanii gara dirree waraanaa maa isin fe'anidha isinitti himne afaan keenan faamtan hojitti neeytan ammoo ani waan godhuun qabu waan godhuun qabu ka hin danda'u waan ta'eef ittuma dhiisuudha ka yaa wanna nama jedhe kuyyoo hin jiraanne natti as bayaana morma hin jiru yoo jette dawwali dura biyya bilbilii hubadhu dhugaa jedhaa jira moo soba jedhaa jira adda baafadhu gaafa an soba jedhe bareeda iyyuu bakka wanni akkasii yoo hin jiraatin garuu waan dhugaa lafarra jiru kun nam takkaan bisaan jiru Abiyyi yaa kuni waan lafarra jiru waan ta'eef rakkoo guddaadha isiniin jechuu barbaadeeti kanaaf ummanni keenya
tokkummaa yoo dhaabattan dhaabbachuu yookaan duula Minilik jettanii gadi yaatanii machal isin godhaa jira jechuudha biyyiin Ahmad. Kana booda aariin takka hin jirtu abadan. Hin aarruus hin gaddinus. Nama ofii isaatii jaalate wanni godhan hin jiru. Jaalattanii jirta. Namicha mana takkatti osoo nambisin mana takka manni nama tokko osoo nafin mana mara keessa gayyaa jedhee ummata walitti qabu ummanni biyya sanii dura dhaabachuu didee akkasumatti dhiisanii duuma dirree waraanaa deemnee duunaa yoo ta'e dheengadda maal jedhe Abiyyiin Ahmad beeytu የትግራይ እናት ለምን አጠይቅም የታለ ልጆች ብሎ አለ ሀራ አሞ ኡጆሌ ኦሮሞ ሀወተ ጀላ ጉሬ ሁንደ ኢሲናኖ ትግራይ ተጭኦፌ ከቦጂ አሜሰን ኬሳ ማቲን ኢሳናም tokko namni Abiyyi gaafate jira hin jiru isa dhiisaati warri manatti hafe leenjii fudhataa jira guyyaa galgala ganama ushaappii aduu kuni maaliif ta'a طيب akkana biyya ijaarani akkanatti biyyi Itoophiyaa qayyaramti Itoophiyaa akkana taallaq Itoophiyaa akkana ijaarani no abadan injifannoo illeen hin jiru waraanni isin xumuramu tara akkanumatti dhumaafuuf qopheessuudha malee carraan isin qabda yaa ummata Itoophiyaa yaa ummata Oromoo bal'aa dhugaasii fi maan waraanni kun hin xumuramu kana jala sarara hubadha dhugaa isinitti hima warri har'a leenjii fudhattanii Abiyyiin leenjii isinii kennaa jiru mumkin boriif iftaan yoo Abiyyi Ahmad kana waraanni Tigraay fi waraanni adda bilisummaa Oromoo daseef kombolcha keessaa itti dhahee kaasee shawaroobitti galche warri har'a deemtan achumatti haftu addisiin kabira warri kana har'a aduu isin ifachiisaa jiran isintu dhufa gaafa isin dhuftanillee maal godha waraanni magaalaa san gadhiisee isin jalaa baya maal godhare of duubatti isin jalaa deebi'a of duuba gaafa isin dhayxanii fi bakka siltii waraana isaanii geettanii fi bakka itti mijjaa'u geettaniif ammallee bitaa mirgaan isinitti garaagarana kunillee kunis kute achi booda hoo kabiraattu dhufa ammas baay'ee Itoophiyaan akkana ijaaramti jira akkamitti biyya kana dhiiga ummata miiliyoona 220 itti findee ijaarra jedhee yaada namni sanuuyyuu biyya birii lolaa hin jirru bara ofii kennaa wal lolaa jirra Tigraay Itoophiyaa biltsiginnaan tunis Itoophiyaa waraanni adda bilisummaa Oromoos Itoophiyaa waraanni biyya biraa dhufee wal lolaa hin jiru ummatuma keenya wal lolaa jira bakka lama adda bahee bakka sadiitti ummanuma keenya wal lolaa jira tokko Abiyyi waliin ta'e tokko Tigraay waliin ta'e tokko ABO wajji ta'e jechuudha achi nama lama nu lola fakkeenyaaf Abiyyiin humna Amaaraa dabalatee waraana biraallee liqeeffatee waraana adda bilisummaa Oromoo fi waraana Tigraay rukuta waraanni Tigraayis jigii baafatee waraana adda bilisummaa Oromoo dabalatee sabaaf sablammoota biroo Affaar dabalatee Sidaamaa maalii kanneen dabalatee itti achi duulaa jechuudha. Kana akkamitti dhuma lolli akkana lola dhumuu miti. Kanaaf isinitti maan jechi Jawaar Muhammad jedhe biyya kana keessatti Abiyyiin Ahmad kophaan kufuu ka jedhe sun kophaa kufaa hin jiru. Nama meeqa kufaa jira jaran har'a. Abiyyiin inda'uun kufaa iyyuu hin jiru. Meeqatu kufaa jira iyyeessa meeqatu deemee waraana kanarra dhumaa jira dubartii meeqatu deemaa jira dhiira meeqatu deemaa jira qotee bulaa meeqatu deemaa jira milishaa jedhanii ka oofan kun amma bar ilma namaati miti kanaaf Jawaar Muhammad gaafa san xiinxallee yoo Abiyyiin Ahmad mootummaa abbaa irree ka ta'u taate kophaan kufu namichi kun yoo ka isarraa garagallee isa morminu taate biyya kana keessatti Itoophiyaalleen hin miidhamti Oromiyaanis carraa dhabdi ummanni biyya kanas ammoo rakkoo guddatu irra gaya ka jedhu Jawaar lafa kaayee ture har'a akkasuman taane jedhan Itoophiyaan tofiitii kutte amma ummata kuchisiisaa jiranii bar amma ka kutaa jiru ummata bar jedhan Itoophiyaan haga Abiyyiin bakka san jiru maqaa Itoophiyaa inuma faarsan garuu isiin yoo isin akkana laaltan hin jirtu biyya jechuun dippiloomaasiidhaan beeytan isin martu biyya takka jechuun dippiloomaasii jechuudha Abiyyiin irra dippiloomaasii qaban qabu kanaaf Itoophiyaan hin jirtu Itoophiyaan inni jedhaa jiru footoo isaa qofa gaafa Abiyyiin bakka sanii ka'e waa'ee Itoophiyaa Allahu alam hagisiin haasa'amtu maaliif har'a wanni inni jedhaa jiru ofii isaati achi jira Itoophiyaa jedhee waa'ee kanaaf faarsa malee akka Itoophiyaatitti akkuma isiniin jedhu an biyya jedhee biyya takka ka beekuun dippiloomaasiidhaan bakka dippiloomaasii biyyoota garaagaraa walitti hidhata jechuudha diinagdeedhaan investimentii garaagaraa
waa baay'eetu jira ka biyya takka waa hedduu barbaachisa. Kanaaf jechi Jawaar jedhe Abiyyiin kophaan kufuusan har'a gabaree meeqa kufaa jira, qotee bulaa meeqa kufaa jira, liyyuu haylii meeqa kufaa jira, milishaa meeqa kufaa jira, faannoo meeqa kufaa jira, humna addaa Amaaraa meeqa kufaa jira, Kasumaalee meeqa kufaa jira. Kuni marti kufaatii dabar. Ganaa kufaatuma jira dhaabachaa jiru ammas. Jawaarii kana Rabbitu isa beeksisee akka inni itti yaadee jecha kana jedhe Allahu Rabbumatu beeka. Kana Rabbumatu beeka. Kanaaf innis akka isa dhumaa irratti yoo deemellee ummata baay'ee akkuma isin agartan kanatti kutee jira. Namni baay'een agammaatu isaa banqabuu namni dhume haganaa dhumuuf deemu caalaa. Gaafa inni hifatee ummatti kana bakka nagahee ummata kana caalan fixuu qotee bulaan hafaan jiru gabareen hafaan jiru jedhee gaafa inni abdii kutatu innis kute biyyis kutte jedhama. Walii galatti ummannis wajji deemaa jira isiniin jechuu barbaadeeti. Kophaan kufuun suni Abiyyiin kophaa kufaan jiru kana qama argaa jirru maaliifi ummanni biyya sanii hundi deeggaree jira. Amma biyya san keessatti wanni Abiyyiin namni dura dhaabatu dhabameef sababii beeytu sababiin isaa waa lama. Saba lamatu walii gale sabni lamaa walii gale kuni saba Oromootii fi saba Amaaraati. Oroo Amaaraa warra jedhan kana jechuudha. Jarri kun lamaan humna jabaa qabu. Jarri kun lamaan humna isaanii kanaan namni isaan dura dhaabatu hin jiru. Fakkeenyaaf yoo Tigraay fudhattan Tigraay humna jabaa qaba. Garuu kophaa isaa humna kana dura dhaabaan dhaabbachuu hin danda'u. Maaliin jechuudha mana maree keessatti fakkeenya mana maree bakka bu'oota uummataa paarlaamaa biyyattii keessatti humna poolisii keessatti gara federaalaa irratti humna kana lamaantu har'a humna qaba. Humna waraana Abiy Ahmad Oppodiyoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa jechuudha. Fakkeenya dammaqaa fudhadhaa naannoo Amaaraa irraa Abiy Ahmad fudhadhaa Oromiyaa irraa. Shimallis Abdiisaa fudhadhaa naannoo Oromiyaa irraa itti aansaa namicha kana ka amma naannoo Amaaraa laaqinnat maalii ka jedhan addisii amma fidan kana walumaa gala pirezidaantii naannoo Amaaraa san dabalatee ammoo dippiloomaatota akka Gadduu Andargaachoo dabalatee Oromoo keessaallee namoota akkanaa kanniintu Abiy Ahmadiif da'oo ta'anii akka inni osoo fedhellee balleesse yoo inni irra gabbayee ani raayyaa ittisa biyyaa jeneraala ta'a jedhullee okee jedhaniini yoo inni boros deebi'anii xaqlaay ministeerii hojiillee okee jedhaniini jarri kuni walii galan osoo jarri kun lamaan lakki sirrii miti abboo ati garana deemuun kuni ati muummicha ministeeraati taa'ii jedhee namni isa mormu hin jiru. Maaliif kanaafi biyya san dandamachiisuun ulfaataadha. Sinii galaami Tigraay wanni isiin aangoo gadhiistee gaateef saba kana lamaantu dhiibbaa irra godhe. Oromoo fi Amaarri kun dhiibbaa itti godhanii garaagaraan cinqanii jennaan qawweedhaan uummata kanaan bulchuu jettee gaafa jalqabaa mootummaa ce'umsaa Abiyyiidhaaf carraa laatte jechuudha. Amma nama Abiyyi irratti dhiibbaa godhutu hin jirre. Bitaa mirgaanuyyuu namni Abiyyi irratti dhiibbaa godhu hin jiru. Abiyyiin isinitti maal? Uummata biyya sanillee aga barbaade machaal godhee kaa waraanatti oofee biyya sanillee waan barbaade godhee hattan biyyaayyuu gurgurachuu hin danda'a Abiyyiin. Biyyumaayyuu. Sababiin isaa jarri kun lamaayyoo isa mormiin biyya san dabarsee Itoophiyaa yoo barbaade Eertiraa kennuu mirga qaba. Namni dhoorgu hin jiru. Dhugaa isinitti maal? Isin nama dhiisaati nama waraanarra oofuu dhiisaati. Namni osoo inni dabarsee Itoophiyaa gurgurate maa Itoophiyaa gurgurte jedhuu waan jiru natti hin fakkaatu. Sababiin isaa har'a biyya keenya keessa seenee waraana geggeessaa ka jiru waraana Shaabiyaati. Kana namni mormu hin jiru. Maaliifi waan nama jedhu kana lamaantu walii gale. Paarlaamaa yookiin federaala irratti jarri kun lamaan haga walii galuu dhabanitti Abiyyiin Ahmad akka barbaadetti fataa zanaa jedhee luka isaa saqqalee yoo fedhe Adaanech Abeebee achi kaafatee kantiibaa magaalaa Finfinnee jedhee ibsachuu danda'a. Akka fedhe barin. Wallaahi Abiyyiin kun nama ajaa'ibaati. Yoo fedhe kantiibaa magaalaa Finfinnee ana muummicha ministeeraa kantiibaa magaalaa Finfinneeti jechuu danda'a. Fedhu achi dhaqee mootummaa naannoo Oromiyaati. Mirga isaati. Wallaahi maashaallah. Jabaadhoo yaaki. Akkana bakka biyya bulchuu jechuun akka kee kana malee akka biyyi biraa callistee bakka takka teettu sanii miti. Bakka jijjiiradhu. Kaleessa raayyaa ittisa biyyaa ture jeneraala har'a kunoo xaqlaay ministeera